nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa tiyuubii baga gara chaanaalii kanaa deebitanii nagaadhaan dhuftanii har'alee barumsa afaan ingiliffaa afaan oromootiin walitti deebineerra jechuudha. Warroonni haaraa taatan akkuma beekame chaanaalii kana subscribe gochuun irraanfatinaa barumsa ingiliffaa afaan oromootiin irraa barattu jechuudha. Akkasumas ammoo warri afaan ingiliffaa afaan oromoo irraa barattu chaanaalii kanarraa warri kun ammoo warri afaan amaariffaatis barachuu barbaadan ni argattan jechuudha chaanaalii kanarratti. Kanaafu subscribe yoo gootan irraa fayyadamtan jedheetan yaada. Video keenya immoo yoo jaalattan like gochuu hin irraanfatinaa. Yaada keessanis nuuf barreessaa. Chaanala telegiraamaa keenya description jala jira, join gochuu hin irraanfatinaa jechuudha. Amma gara barumsaa keenya deemna. Har'a kan barannu maalinni haasawwan baratamoo yookaan gaafiiwwan adda addaa ta'uu danda'a. Hawaasa keenya keessatti kan adeemsifaman isaan akkamiin gaafanna kan jedhu ilaalla jechuudha. Amma gaafiiwwan fakkeenyaaf gara tokkoffaa yoo deemnu how much does it cost? How much does it cost? How much does it cost? Gatiin isaa meeqa? Amma gatii waan tokko gaafachuu barbaanne kana jenna jechuudha. Gatiin isaa meeqa? Gatiin isaa meeqa? How much does it cost? How much does it cost? Gatiin isaa meeqa? Inni lammaffaa immoo nobody told me about your illness. Nobody told me about your illness. Nobody told me about your illness. Eenyumtu waa'ee dhukkubbii keetii natti hin himne. Eenyumtu waa'ee dhukkubbii keetii natti hin himne. Nobody told me about your illness. Nobody told me about your illness. Nobody told me about your illness. Eenyumtu waa'ee dhukkubbii keetii natti hin himne. Eenyumtu waa'ee dhukkubbii keetii natti hin himne. Kan itti aanu what is your father name? What is your father name? What is your father name? Maqaan abbaa keetii eenyu? What is your father name? Kana baay'een keessan beekuu dandeessanii jechuudha. My father name is jettanii deebisuu ni dandeessanii maqaa abbaa keessanii jechuudha. Kan itti aanu do you like coffee? Do you like coffee? Do you like coffee? Coffee jechuun buna ni beektanii miti. Buna ni jaallatta? Buna ni jaallatta? Do you like coffee? Buna ni jaallatta? Do you like tea? Yoo jenne amma asirratti iddoo coffee kanarratti shaayii ni jaallatta jenne jechuudha. Okay, kan itti aanu do you speak Japanese? Do you speak Japanese? Afaan Jaappaaniffaa ni dubbattaa jechuuf jechuudha. Jaappaaniffaa ni dubbattaa jechuuf jechuudha. Amma asirratti afaan Jaappaan ni dubbattaa jechuuf jechuudha. Kana kan fayyadamnu Jaappaaniffaa ni dubbattaa. Jaappaaniffaa ni dubbattaa. Do you speak Japanese? Do you speak Japanese? Amma afaan oromoo ni dubbattaa jechuu barbaan do you speak afaan oromoo? Do you speak English? Do you speak jennee ni dubbattaa kan jedhu kana kanneen birootiin illee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. For example, do you speak English? Do you speak Amharic? jechuu ni dandeenya jechuudha. Okay, kan itti aanu for which company do you work? For which company do you work? Dhaabbata kamiif hojjetta?
For which company do you work? For which company do you work? Dhaabbata kamiif hojjetta? Dhaabbata kamiif hojjetta? Dhaabbata kamiif hojjetta? For which company do you work? Don't worry about it. Don't worry about it. Itti hin dhiphatin yookaan itti hin yaadda'in. Itti hin dhiphatin. Waan kanatti hin dhiphatin jechuu barbaaddan jechuudha. Kana waan kanatti hin yaadda'in yookaan waan kanatti hin dhiphatin. Don't worry about it. Don't worry about it. At what time does the shop open? At what time does the shop open? At what time does the shop open? Sa'a meeqatti suuqichi banaa ta'a? Yookaan sa'a meeqatti banama jechuu yoo barbaaddan at what time does the shop open? At what time does the shop open? Waa'ee sa'aatii akkamitti gaafannaaf himna kan jedhu chaanaala kiyya keessa ni jira jechuudha. YouTube kiyyarraa kanaafuu viidiyoon hojjetaman baay'ee kan barbaachisaa ta'an akkamitti sa'aatii himna akkamitti gaafanna kan jedhamu viidiyoo baay'ee barbaachisaa ta'e hojjetamee jira jechuudha. Seentanii ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Okay, kan itti aanu in my free time I like reading books. In my free time I like reading books. In my free time I like reading books. Sa'a boqonnaa kootii kitaaba dubbisuun jaalladha. Namni tokko fakkeenyaaf amma maal goota sa'a boqonnaa keetiitti jedhee yoo si gaafate sa'a boqonnaa kootii kitaaban dubbisuun jaalladha yoo jechuu barbaadde in my free time I like reading books. Kitaabilee dubbisuun jaalladha jetta jechuudha. Yookaan ammoo I like taking photos. I like taking photos. Taking kan jedhu kana amma fudhachuu deemnee fudhachuu miti wanta tokko deemnee harkaan fudhachuu osoo hin taane suura kaasuu fakkeenyaaf amma footoo suuraa I like taking photos suuraa kaasuu nan jaalladha. Suuraa kaasuun natti tola. What are you doing in your free time? Osoo siin jedhee namni tokko I like taking photos suuraa kaasuu nan jaalladha jetta jechuudha. Kan itti aanu I really like taking photos. Sirriitti kan jaalattan yoo ta'e ammoo maal jechuu dandeessanii suuraa kaasuu baay'een jaalladha. I really like taking photos. I really like taking photos. Suuraa kaasuu baay'een jaalladha jechuu ni dandeessan jechuudha. Inni itti aanu ammoo kanuma jechuudha. Viidiyoon keenya irraa akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Warroonni viidiyoo kana jaalattan akkuma baratame like gochuu hin irraanfatinaa. Yaada keessanis nan barbaada. Viidiyoo akkamii akka isinii hojjetamu barbaadanii naaf barreessaa comment irratti jechuudha. Akkasumas waan dhaga'ammaa na waliin tuftaniif baay'een isin jaaladha. Nagaa naaf ta'a. Bye.